Jabe fadura sasa kapso kan keti. Nukenya jenne siyamanne har kasif rukunne wayo hamenyu manke dangada barran kuno argine wayo kero fikare lubuti labde boju sibafnan wayo hida fajeta makanu flate shoror kesuman wayo mukti ko tobar mukarrachite ofuma mure sanyi safite silas ormi ormuma Bekama firadino me kana malcena gada digdega dado filate hayu oromo hidati nakte duris naftanyan takanun tolle nuke sambane madana nole firanta tuyo mudini dina tokumankane biyashe bafna tokumankane biyashe bafna tokumankane biyashe bafna An welisa Isaac Zainun jedhama akkuma beekamu baga hundeeffama OMN waggaa 8ffaatiin isin ga'e jecha akkuma beekamu miidiyaan OMN warraaqsa ummata Oromoo yookaan ammoo qabsoo ummata Oromoo daran finiinaa ture keessatti ga'ee mataa isaa baachuu keessatti miidiyaa keessa miidiyaa adda dureedhaan qabsoo ummata Oromoo keessatti ummata biyya alaatiif biyya keessaa walitti fiduudhaan akka qabsoon kun finiinu kan godhaa ture ga'ee gurguddaa kan taphataa ture miidiyaa keenya miidiyaa gurra ummataatiif ija ummataa kan ta'e OMN dha jechuudha. Kanaaf OMN jechuun qabsoo ummata Oromoo keessatti qaanqee kan jalqabaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Ga'ee gurguddaa isaa hojjettoonni OMNs ta'e warri hundeessitoonni OMN illee osoo miidiyaan OMN kun yeroo sana keessatti hin jiraanne keessatti yeroo ammaa kana keessatti hin jiraanne ummanni Oromoo sagaleen isaa kun ni ugguramaa jechuudha. Kanaaf ammoo osoo dadhabe osoo hin jedhin humna qabuun qabeenya qabuun beekumsa qabuun qabsoo ummata Oromoo kana ifatti baasuudhaaf yookaan addunyaadhaaf baasuudhaaf miidhaa ummanni Oromoo keessa jiru hawaasni Oromoo keessa jiru hawaasa addunyaatiif beeksisuudhaaf gahee guddaa taphataa ture. Kanaaf erga waggaa 8 as takka dadhabe osoo hin jedhin keessatti iyyuu gama aartiitii yoo deemnee jenne aartii keessatti miidiyaalee Oromoon qaban yookaan miidiyaalee mootummaan biyya keenya qaban keessa aartii keessatti sibboota warraaqsa miidiyaaleerraa ugguraman gara miidiyaatti fidee jechuudha. Warraaqsa kana deeggaruu keessatti ga'ee gurguddaa taphataa ture jechuudha. Kanaaf miidiyaan kun miidiyaa keenya miidiyaa qabeenya ummata Oromoo kan ta'edha jechuudha. Ijaaf gurra ummata keenyaati waan ta'eef qabeenya keenya kanammoo numatu yutikfata waan ta'eef kanaaf miidiyaa kana amma dandeenyuun qabeenya kana bira haa dhaabbannus niin jenna ammas irra deebiidhaan baga waggaa hundeeffama OMN waggaa 8ffaatiin isin ga'e. Biyya alaaf keessa qomoo koo jabee fadura saasa qabsoo kan keeti. Waamali nu dhibee jenne bitaa mirga. Waamali nu dhibee jenne bitaa mirga. Karaa sirrii dhiifnee maaliif deemna muka. Ani artist Gaaddisee Shamsaddiinii baga hundeeffama waggaa 8ffaa OMN geenye geessan. OMN ijaaf gurra ummata Oromooti. OMN tumsaa, OMN deeggara, OMN bira dhaabbadha. Biyya alaaf keessa qomoo koo jabee fadura saasa qabsoo kan keeti. Ofeeggannoo mallaaqaaf Oromoo gurgurtanii bitamtanii namoonni Oromoo aangoorra jirtanii lammii kee yoo fixan maaliif calliftan ummata nagayaa rasaasaan ajjeesu dacheen dhiiga baattee rabbuu siif hin deessu birbiriyaa Ofeeggannoo mallaaqaaf Oromoo gurgurtanii bitamtanii akkam jirtan uummanni Oromoo bal'aanii ka biyya alaa fi biyya keessa jirtan ani weellisaa Mahammad Morkamaati uummanni Oromoo bal'aanii
Baga hundeeffama waggaa 8ffaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin isin ga'e jecha dhaamsa dabarfachuu barbaada. Dhaamsi keessee akkuma beekamu uummanni Oromoo qabsoo dhaawaa gochaa ture. Qabsoo kana keessatti qoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qabu gahee leencaati jechuudha. Maaliif jennaaniin akkuma beekamu qabsoon Oromoo eessarraa ka'eetiin eessa akka dhufe namu waan beeku waggaa 8 duratti eessa akka jiru namu hunduu beeku qaba jechuudha. Kanaaf Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii hanguma dhufetti waggaa muraasa keessatti jijjiirama biyyattii san fidee biyya akka Oromoo qofa osoo hin taane qabsoo Oromoo qofa osoo hin taane Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii gahee inni taphachuu ture jechuudha. Akka biyyattii Itoophiyaa sanitti illee egaa namatu qooda kennuufi didee malees laa uummanni sabaaf sablammiin biyyattii san keessa jirtu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiif gahee guddaa kennuufi qaba turedha. Haa ta'u garuu waan Oromoo waan ta'e jecha waan Oromoo kana namoonni sabaaf sablammiin biyya keessa jiran galiin jechuudha gaduma qabanii. Kanumaaf malee gaheen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii taphatee biyyattii san keessatti shoora guddaadha. Kanaaf uummanni Oromoo miidiyaa keessan jabeeffatuu qabdan jechuudha. Akkuma ol ka'an malee ol ka'anii fuudhan jedhamu nullee waan harkaa qabnu kana jabeeffanneetiin maaliif jennaaniin gara fuulduraatti illee waan dhufuun beekamu wanni hanga ammaatitti uummanni Oromoo waan barbaadu qabsoo barbaadu san argateetiin harkaa hin qabu jechuudha. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii beenzila qabsoo uummata Oromoo jechuun danda'ama. Beenzila qabsoo uummata Oromoo kana immoo shifeerii dheenyu ta'e akka oofaa turellee ni beekna jechuudha. San osoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii jiraatu baate garuu namni tokko abbaan barbaadellee jechuudha. Jawaar ta'e yookiin ammoo hooggantoonni siyaasaa Oromoo akka qabsaa'onni gameeyyuun kunniin jechuudha wanta godhuu hin danda'ani. Maaliif jennaani uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti quba wal qabaa alaaf keessaanillee jechuudha. Osoo miidiyaan kun jiraatu baatee garuu waan Oromiyaa keessatti illee jiru waan yookiin ammoo biyya alaatti warri biyya alaallee hangam takka gargaarsa tumsaa uummata Oromoo biyya keessaatiif yeroo miidhamaa turetti godhaa ture san wal quban qaban jechuudha. Kanaafuu shoorri miidiyaa gahee guddaa taphachuutti jira jechuudha. Dhumarratti ammoo walitti dhufeenya aartii fi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qabu ammoo akkuma beekamu bara 2014 ni yaadadha yeroo OBN irratti sirboonni namoonni weellistoota baay'ee jechuudha odaa guutuu qaba jechuudhaan sirboota baay'ee dabarsaa hin turan ture yeroo sanitti ammoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dhufeetumaaniin weellistoota bebeekamoo ol baasee jira. Maaliif jennaaniin ijoolleen qabsoo sirbitu silaa OBN irratti yookiin ammoo miidiyaa biroo irratti darbuu hin danda'an osoo uummanni ol baasuu baate jechuudha. Kanaafuu gaheen inni aartii Oromoo irratti taphatellee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii jechuudha gahee olaanaadha. Qabsoo qofa osoo hin taane aartiin qabsoo keessaa isa tokko akkasuma ammoo otoo weellistoonni sirba qabsoo weellisan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irratti mul'atu baatanii beekamullee hin danda'ani akkasuma immoo dhaamsi weellistoonni kun dhaamanillee uummata Oromoo bira gahuu hin danda'u jechuudha. Biyya alaaf keessa qomoo koo jabeeffadhu rasaasa qabsoo kan keeti. OMN Media, OMN Media, OMN Media. Argada geiti ilman Oromota. Karodenya jamsuf dinni wittifatu. Hirribanu dhabe oli gadis kaato. Osonu tijirru dinni ninjibatu. Oromo Media ukamzun intatu. Oromo Media ukamzun intatu. Agartu Kenya OMN dhageeyti Kenya OMN ija hawaasa OMN ragadoda OMN sabafadoda OMN dhugaa dabaasa OMN Media OMN Media OMN Media. Argada geiti ilman Oromota dinni naman lammi firabara roto Oromo samu waidara olola afuftu media lenjara dugagar se soban nudarara agartu Kenya OMN rafadoda OMN sabafadoda OMN ashama harkafune jirra jirtu ilman Oromota akkamiga arrasa ganta guyyaa waggaa 8ffaa OMN ilma keessanii kabajuudhaaf
arraan tana kunoo artist Abdi Koomiyaalleen qaamaan asitti argamuudhaan sagantaa istuudiyoo OMN irratti dhiyaadhee qaamaan argamee sirba OMNif waggaa meeqa dura sirbinallee arraan tana isin dhageessuu kiyyaaf guddaatti gammada isinilleen arraas boruus diinni OMNif hirriiba hin qabuuti waan qabdan gumaachuudhaan cinaa dhaabbadhaa daran diina garaa gubaa miidiyaan keenya argaa dhageettii ilmaan Oromoo laphee ilmaan Oromoo keessa seenee kan jiru ilma keessan OMN jabeessaa ilma keessan OMN tumsaa ilma keessan OMN dagaagsaa guddisaa sadarkaa aljaziiraallee nuti gammachuu teenya arraas boruus TV boqqolloo TV kushakushurun ata kanaan waliin madaalchifnu OMN argaaf dhageettii ilmaan Oromooti sagalee uummata bal'aa miliyoona 70 arraas boruus taanaan qarshii maan buufne qarshii takka maan buufne OMN keenya mataarra yaannaani tura nuwaaraa faana teessan harki keessan ijji teessan gurri keessan OMN haa ta'u jecha asin isin afeerraa ani artist Abdi Koomiyaa guddaa galatoomaa naaf jiraadha. Biyya alaaf keessa qomoo koo jabeeffadhu rasaasa qabsoo kan keeti. Oromiyaa bilisomsuuf biyya too siif jedhee abaatu lubbuun too gootota ilmaan kee durattu osoo nuti jirru waan tuqamtu biyya too an artist Kadir Said Shibirreen jedhama baga gammaddan baga gammannee hundeeffama OMN waggaa 8ffaa gahuu keessaniif hundi keessanuu ummanni Oromoo baabura qabsoo kan ta'e miidiyaa ummataa nuukleera gurraa fi ija ummataa ta'e kana maddii akka dhaabbattan isiniin jedha. Miidiyaan kun gama aartiitiin qabsoo ummata Oromoo fi akkasumas qabsoo keenya akka bakka har'aan tana geennuuf waan guddaa fi shoora guddaa akka taphate hundi keessanuu ni beektanii. Osoo OMN jiraachuu baate osoo miidiyaan kun jiraachuu baate ummanni Oromoo hagana ija banatee qabsoo isaa irratti xiqqaa fi guddaan qabsoo ummata Oromoo fi mirga ofii irratti akka amma mana dhoohee gabbayeetiin mirga ofiitiif falmatu kanatti hin falmatu ture. Maaliif miidiyaan murteessaadha qabsoo ummata Oromoo tokko keessatti miidiyaan jiraachuun qabsoo ummata keenyaa kana akka of duratti oofnuu fi mirgaa fi biyya keenyaaf illee akka falmannu nu godha waan ta'eef miidiyaan gurraa fi ija ummataati. Kanaaf miidiyaa keessaniin waan qabdaniin bira dhaabattanii waayyuu qabaachuu baannaan yaadaanuyyuu miidiyaa keessan deeggaruun bantaniyyuu ilaaluun akka nama waa godheef itti ilaalama waan ta'eef miidiyaa keessan jabeeffadhaa jabeessaa kennumatu keenya waan ta'eef miidiyaan OMN kiyya keeti keessan waan ta'eef jabeeffadhaa isiniin jedha galatooma. Biyya alaaf keessa qomoo koo jabeeffadhu rasaasa qabsoo kan keeti.